Kitaabni kun waa'ee baayoograafii Alii Birraa jedhanii namoota baay'eetu hin barreessinaa jedhanii wannoo godhaa turan, na gaggaafachaa turan. Ani hedduu illee rakkoo hin qabu barreessaa jedheetan namuutu calluma jedheeti haasa'aa ture. Booda obboleessa keenya tokko Xaahir jedhanii Jenivaa Switzerland jiraata. Waa'ee macaafa kanaa Alii Birraa jireenya kee keessa yeroo dheeraa fiildii muuziqaa kana keessa hojjechaa turte, nama baay'ee si beekaa kana innaa namni baayoograafii kee dubbisuudhaaf hawwii baay'ee qabanii, kanaaf jecha ani siin deeggaraa horiidhaanis waan hundumaanuu si biraan dhaabbadhaatii haa barreessinuu naan jedhe. Akkasitti anaaf haati warraa kiyya Liilii Maarkos mari'annee daataa faa walitti qabu karaa bahaa kana iistii karaa Harar, Dirree Dhawaa magaalaan ittiin dhaladhe, Finfinnee keessaa, Jimmaa keessaa nama na beekuu fi nama beekne kana hundumaa waa'ee Alii Birraa gaggaafatanii daataa walitti sassaaban. Kitaabni kun akka ummataaf bahee wannoo hin taane gufuu argitee tokkoon mudate otuma har'a boru ji'a kaan otuma jennu haaluma yerootitti otuma dabarsanuu haga ammaa geenye. Wanni na gammachiisu haqaaf bobba'uu kiyya. Haqa jechuun biyya jirru keessatti sirni jiru argitee ummataaf mirga isaanii kabajaa hin turre. Kanumaatu na kaasee anaas fi waayiloota kee hiriyoota kee kan akka kootitti wannoo godhan jira miti qabsa'an. Kaanee kallattii sirriidhaati hojjannaa jennee amma waggaa 50 ol waanan itti jiru rabbiin wanni nutti argisiise jaraa argitee jeenota akka qeeroo fi qarree ani kana achi wanni na gammachiise hin jiru. Dhugaa jechuun qabsoo isaaniitiin, dhiiga isaaniitiin, lafee isaaniitiin, beekumsa isaaniitiin, waan hundumaa qabeenya isaaniitiin irratti bobbahanii hojjetanii jijjiirama baanu kana fiduu isaaniitu baay'ee waan hundaa ol na gammachiisa jechuudhaan danda'a. Ani gumaachee kan jettu anaa fi waahillan kiyya, hiriyoonni kiyya gumaacha dirqamaati. Dirqama jechuun waan jallate dabe tokko ijaan argaa callisanii taa'uun yakkaa akka wanjalaatitti lakka'a. So jechuun kiyya wannummaan nuti qabsaa'aa deemne mirga ofii keenyaatiif dhuunfaas haa ta'u gamtaan haa ta'u saniif qabsaa'uun keenya gumaacha na gaafatte sanii fi dirqama keenyaan jedha. Ijoolleen keenya kan dhuman qeerroo fi qarreen akkasitti dhiiga isaanii dhangalaasanii kanaas kan wanna jedhan isaan kunis dirqama ofii bahan akkasi dhiiga isaanii gannaqanii lafee isaanii cabsanii wannoo kan jedhan. Kanaatu na gammachiisa agartee humni akkana tokkoomee humni sun qabsoodhaan waan jijjiirama fiduu isaanii gumaacha guddaadhaan jedha fi dirqama akkasirrattis. Abbaan ifin faarsu dhagaan ifin darbu jedha Oromoon. Ani gara kootiin ofii jara akkuma kootitti yaadu ilmaan Oromoo taane afaan keenya, aadaa keenya, jireenya keenya kana hundaaf kan qabsaa'aa turre. Yeroon nuti keessa turre ofii yeroon amma gaa'isiin dhaloonni amma kana beekuu hin dandeessan rakkoo guddaadha Oromoo ta'uu keenyaaf. Jabaa kuni gabrummaa dhugaa sani kan nurratti deemaa ture. Har'a rakkoon akka duratti san hin jiru.
injiru waliigala injiru jechuudha miti jiraachuullee kan qabu garuu irraa irrisnee jechuudha dandeenya rakkoo akkasii afaan oromoo deemnee mana muuziqaa faa geesseetan dur waggaa 40 dura moo waggaa 45 dura yoo wunooti hojii akkanaatu hojjetame nurraa bakka gaallinyaa maannam ayigazaanim maare jechaa turan sun mooraalii namaati cabsa beektaa mooraalii keenya cabsa maal garuu galata rabbii humni hundinuu kan nuuf dhufe keenya nu keessa rabbi Ibraahiim jedhaan rabbi tan amana dadhabuudhaaf dhiisinurraa jedhee jennee dhiifne otuma deemnu dhufne hunoo firiilee isaa argaa argina jara artistoota amma afaan ofiitiif aadaa ofiitiif warra quuqamutu argame dargaggoota fresh kan ta'an galata rabbiiti. Meesin mata dureen aan irratti sirbinee jira mata duree kanarratti osoo sirbee jettanii wanti yaaddan jira yookaan immoo wanti ittiin gaabbitan jira. Well gaaffii gaariidha. Hagaan agartee hagaan argu hagaan dhaga'u hagaan wannoo gochuu danda'u dirqama koo ittiin bahuu danda'u toopikiilee ni jiraa miti mata duree yaada garagaraa waa'ee ispoortii yoo na dhufe waa'ee environmentii yoo natti dhufe waa'ee eenyummaa keenyaa yoo natti dhufe waa'ee biyya teenyaa yoo natti akkasitti tarataraadhaan natti dhufu malee ani waan akkanaatitti nan sirbaa fi waan akkasittiin sirbuudhaa miti dhaamsi kiyya guddaan afaan kiyya eenyummaa kiyya kabachiisuu. Kan biraa yeroo ammaa kana yeroo baay'ee keessan maaliidhaan dabarsaa jirtu akkamitti dabarsitu? Well gaa amma ani galata rabbiiti rabbiin guddaan haa galatoomu umriidhaan amma sooromeen jira sooromeetiin waggaa 6 duraan soorome haati manaa kootiis liilii isi kennaa rabbiiti an badhaasattiin lakkaa kan na booharsitu kan na teessiftu kan na hojjechiiftu kana yeroo kiyya baay'ee isii wajjiniin isiin hojii yoo deemte an mana yoon taa'e manaan taa'a waan tokko hojjechuu yoo na barbaachise bilbilaa fi kanaan ka'ee yookaan konkolaachisaa hojii finfinnee nan deema yookaan adaamaa yookaan kanuma jireenya baay'ee salphaadhaan jiraadha low profileidhaan galata rabbiif galchaa fayyaa ofiif kadhachaa nama biraatiifis haadha manaa kiyya tanaatu hojii kiyya isiin. Mee kan biraa tarii akka gosaattis ta'uu danda'a haalli amma biyya keenya keessa jiru inuma beektu akkamitti ilaaltu mee rakkoowwan mudatanii jiru maaltu isinitti dhagahama yeroo dhageessanis ta'uu danda'a wanti akka furmaatatti immoo dubbachuun barbaada jettan maalinni? Furmaanni tokko kan jenne waan biraa hin jiru unity tokkummaa ummata Oromoo nama biraatirra hin dabarru nama mirga namaatirratti hin dabarru biyya keenyatti lafa keenyatti mirga qabna nama mirga san nu wannoo godhuu barbaadu nurraa kaasuu barbaadu nurraa fageessuu barbaadu kun diina keenya dhuunfaa fi gamtaadhaan paartiileen Oromoo biyya tana keessatti ummata Oromootiifin qabsaa'a kan jedhu gaariidha okay kallattii sirriiti garuu yoggaadhaa agartee politicize godhan deemee namuu barcuma barbaaduun kun mataa paartiilee hundaafuu kan ta'uu miti yoo tokkummaan hin jiraanne maali hin cabne jalqaba cabnee xixiqqaa baay'ee taane kuni Wallaggaa kuni Shawaa kuni Harargee kuni Arsii kun Sidaam maaree jedhanii nu cicciranii turan soo maal turre Oromummaa wanna jedhu san miira san nu keessa baasan
eenyummaa keenya originality keenya nu keessaa baasanii jiran. Kanaafi maal taane Wallaggaas tokko Oromoo keessa laafaadha. Gujiin tokko laafaadha. Booranni tokko laafa. Hararri tokko laafa. Laaljarri kun akkanatti tokkoon kan baba'anii moggaasallee adda addaa nuuf kennanii ittiin deemnu kun inni wanta agartee hiriitii bulchii yookaan bitii wana jedhan divide and rule baanansan argisiisa. So Wallaggaas xiqqaatee, Harargees xiqqaatee, Arsiinis xiqqaatee, Shawaanis xiqqaatee ammoo yoo walitti fidan yoo walitti finne jarri kun yoo walitti fidan ammaas wannan keeziin isaanii tokko cunqurfama, saamama biyya isaatii fi kana kanatti miti yoo walitti finne maal taana one strong wanna agartee ummata waan deemaniif bakka dhaqqabuu kan dandayan ta'uu shakkii maleedha dandeenya. Ammoo akka keekiitti akkanatti kan nu cicciran miirrisan yookaan yaannisan nu keessa jiraachuun isaa laafaa jechuun kee kan humna hin qabne taana jechaadha. Argitee maali malli yoggaa jettu tokkummaadha. Ummata Oromootiin bilisoomsaa mirga isaatiin argamsiisaa je'ee kan ka'e yoo walitti dabalamanii humna ta'an malee kophaa yoo ta'an laafaa nama humna hin qabne xixiqqaadha ta'a diinni akka laafatti akka kubbaatitti nu dhiituu danda'a jechaadha.